kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa keessatti ilmaan Oromoo 7 ajjeefaman. Duula qindaa'aa tibban Oromoo daguuganii balleessuuf Oromiyaatti banamee jiruun namoonni hedduun ajjeefamaa jiraachuun gabaafame. Lola waraanni mootummaa uummata meeshaa maleeyyiitti baneen Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti akkuma ajjechaan raawwataa jiru kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa keessatti ilmaan Oromoo 7 haala sukkanneessaan yoo ajjeefaman namoonni kaan ammoo madeeffamuun gabaafame. Madda odeeffannoo keenyaarraa akka hubannetti ajjechaan kun kaleessa Bitooteessa 28 bara 2022 godina Gujii Lixaa ona Bulee Horaa ganda Yaabaa Siree keessatti raawwatamuusaa fi sababa ajjechaa kanaa akka eerametti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo humna waraana mootummaa irratti fudhate haloo baachuu dadhabuurraa waraanni mootummaa uummata nagaa meeshaa maleeyyii ajjeesuu isaaniitu himame. Ajjecha haala sukkanneessaa kanaan jumlaan raawwateen namoonni lubbuun isaanii darbe Dhaddachaa Buusee Ushoo Qilxaa Gamuudaa Jiyoo Shuuxxee namoonni arfanolii maatii tokko yoo ta'an Ayyalaa Daakuu Taaddasa Arbaa kan jedhaman humna waraana mootummaan ajjeefamuu gabaafsichi ifoomseera. Namoonni ajjeefaman kunneen uummata meeshaa maleeyyii irraa ta'us kan gabaafame haalli ajjechaa raawwate kan nama sukkanneessu ta'uu kan yeroo odeessee arganne Gobanaa Booruun namoota 7 keessaa gara jabeenyaan maatii arfan albeen qalanii ajjeesuun warra 3 biroo ammoo bireeniin rukutanii ajjeesan jechuun gabaasichi ibsa. Achumatti haleellaa waraana mootummaa Piippiin kan madeeffaman Hooroo Buusee Badhaasoo Girmaa Adoolaa Taammanaa Dooggee jedhaman ammoo rasaasaan rukuchuun madeessuu isaaniitu gabaafame. Tibbana naannoo Oromiyaa maraa keessatti duulli waraanaa qindaa'aan mootummaa Itoophiyaan banamee kan jiru waraana naannoo ollaa dabalatee hedduun gara Oromiyaatti bobba'uun uummata Oromoorraan miidhaa gurguddaaf ajjechaa daguuggaa sanyii raawwataa akka jiran uummanni gabaasaa jira. Ajjechaa tibbana humna waraana mootummaaf waayiloota isaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiruun maatiin mana tokko hunda hanga dhabamsiisuutti deemaa jiraachuu gabaasni nu goonii ifoomsa.